maal godhuu akka qabnu isin agarsiisa jechuudha. Seetiin kun bilbila keenyaa irra jirti namni ismaartii foonii saamsangii qabdan hundi waan qonnanii qabdi. Bilbila keenya jedhamu yeroo keenyu viidiyoota qabannee fi viidiyoo san qofa akka ilaalan viidiyoo akka fedhan irratti barbaadatan garuu viidiyoo san keessa mana viidiyoo san keessa banii bakka biraa akka hin seenne seetingii fa'aa seenii moobaayila keenya foormaatti yookaan riseet nu akka hin goone mana footoo fa'aa seenii waan takka diilee takka yoo laan goone akkamitti qonna kajoon isin agarsiisa jechuudha. Waan baay'ee barbaachisaa ta'e na hordofa. San booda jalqaba irratti seetingii seentaa ol harkiftee bakka taan irratti kilik goota. Sana booda asirratti kilik goota. Sana booda wanni nuti barbaadnu akka kana jechuudha. Kana hajaa kuni bilbila keetirratti akkana cufa yoo ture ati kana banuu qabda jechuudha. Kana booda okay gooteetuma keessaa baate jechuudha. Haala kanaan viidiyoo dalawwantee itti waa kannite ijoolleen sun as keessaa akka hin baane barbaadda jechuudha. Maal godhuu qabda na hordofi. Meenuu bakka karaa bitaa kana tuuta. San booda bakka barbaachisu as jechuudha. Bakka nama tuquutii mudana bakka sana akkasitti sakandii lamaaf qabdii teessanii gizeen kana baase bakka tananii tuuta. Piinsi akka hayyoo kana tuute san booda okay jettaan dhumatee jechuu kana. Kana booda hanga feete ijoolleen bilbila as keessaa baanetee biqilee hin bahu jechuudha. Irra dabarfatti akkatti hono irra dabarfatti iddoon ofitii waan biraan godhi. Ammoo amma yoo akkatti hin gartee baagi jette baagi hin ta'u okay tuute okay dha keessa waan deesu meenuu xixiqqoo wata waan deesu viidiyoo qofa ilaaluudha jechuudha. Kanaaf ati yoo uguun fi waan gani firaa balleessuu barbaadde akkam godhuu qabda hajoo jechuudha. Bakka baagiitii fi bakka meenuu tana jechuun gartee miti karaa bitaatii karaa mirgaa bakka nama irraan tokko jiru gartee bakka lameen tana akkasii qaqqabee teessan jechuudha. San booda qaqqabee teessan sakandii lama sadii fi hanga shanii qaqqabee teessanii ni qollafa bilbilaan haala kanaan san booda haala kanaan banta jechuudha. Anuma paaswordii itti naqadhee waan hin baneef naa baname haala kanaan paaswordii itti naqxee banta. Kanaaf ijoolleen bilbila kan keessaa baatee bakka adda addaa seentee waa siidhaan yeroo baay'ee waan kana itti fayyadamuu qabda. Kanaaf waan hordofteef galatoomee naqatti.